Okay, nageenya karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakka isin jirtanitti hordoftoota YouTube channel kiyya dhiifamaa isiniin jedha. Samoona kana jechuudha baay'ee tokko isin jalaa badeen jira. Barumsa yookiin karoora nan qabu irraa baay'een badee jira. Oma rakkoon qabu maaliidhaaf akkuma beekamu biyyi keenya andaallee rakkoorra jira waan ta'eef isarraa kan ka'e jechuudha. Itti fufuu hin dandeenye amma garuu hanga tokko deebi'uuf yaalan jira jechuudha. Yaalatan jira. Kana isiniin jedha isinillee bakka isin jirtanitti of eegaa waaqayyo si wajjin haa ta'u biyya keenyallee waaqayyo tokkummaa yaa godhuu fi nagaa yaa godhuu fi jedhaani dursa jechuudha. Itti aansuudha ammoo barumsaan har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadheen isiniif dhiyeesse jechuudha. Maalidha innillee jaalallee dubartii jechuudha. Jaalallee dubartii amala gaarii filatamuu qabdu gara 8 yookiin gara 8 beekuu ni dandeenya yookiin mallattoo 8 yoo sitti agarsiiste isaa ol isin jira jechuudha. Garuu keessaa filatamaa kan ta'e isin qabadhee dhufe jechuudha. Ani gara kiyyaani dubartiin amala kana qabdu jechuudha. Jireenya keessaniif na fayyaddi jettanii hanga dhumaa waliin jiraachuudhaaf xiqqishumallee isin duubatti hin harkisu jechuudha. Tokkoffaan dubartiin yookiin jaalalleen ta'e amala gaarii filatamuu qabdu maali? Tokkoffaan dubartiin tun baay'ee tokko amanamtuudha jechuudha. Baay'ee tokko amanamtuudha yoo jennu immoo si malee nama biraa hin jaalattu. Waa tokko siin dhoksitu jechuudha. Waan garaa ishii wanta duraan yookiin seenaa ishiin duraan dabarsitellee firee tokko siin dhoksitu jechuudha. Dhugaa irratti hundooftee osoo firee tokko siin dhoksi sitti himti jechuudha. Ishii jechuun jechuudha dubartiin akkana amanamtuun tun akka kitaaba keessatti jechuudha. Akka kitaaba banaa jechuudha. Akka kitaaba banaa yoo jennu kitaaba tokko dubbistee tokkoffaadhaa kaastee keessa isaa san maaragaan haalan yoo dubbistee barumsa irraa argatte itti amantee jirta jechuudha. Ishiinillee akkasitti jechuudha. Akka kitaaba keessa isaa dubbistee irraa baratte sanitti ishiinis akkas jechuudha. Garuu immoo kitaaba akkanumatti cufamee taa'u tokko mata duree isaa bicha argitee fi hubachuu hin dandeessu jechuudha. Waan irra caalaan keessa isaa san jechuudha. Keessa isaa san haalaan barattee yookiin dubbistee yoo argite baruu dandeessa. Ishiin kunillee baay'ee tokko siif amanamtuudha. Waan garaa ishii keessa yeroo tokko si obsuu hin dandeechu. Rakkoo adda addaatillee yoo irra gahe osuma wajjin jirtanillee yoo irra gahe bakka directly sitti himuudhaaf deemti jechuudha. Lammaffaan immoo dubartiin tun maalidha? Baay'ee bareedduudha yoo jennu immoo keessa isheetii fi ala isheeti jechuudha. Keessa ishee yoo jennu yaada ishiin qabdu. Keessa ishee yoo jennu fakkeenyaatti osoo ati aartee jiraattee jechuudha. Ati aartee jiraattee ati akka aarii isaanii ofirraa balleessituuf akka ati aarii isaanii sirraa baduudhaaf gara ittiin si gammachiistu yookiin gara ittiin si kofalchiistu barbaadde jechuudha. Ati baay'ee yookiin alaa isaa ta'u wanta tokko irratti yoo aarti bakka waanuma adda addaatiif si bohaarsuudhaaf yaalti jechuudha. Lammooyyuu bareedduudha yoo jennu keessa ishees baay'ee bareedaadha. Yaada gaarii qabdi, amala gaarii qabdi, bareedaa jedhama jechuudha. Keessa ishee bareeda jedhama. Gubbaa ishiinillee akkasuma jechuudha. Dubartiin tunillee gubbaan isheetillee baay'ee hin bareeda jechuudha. Dubartii akkanaa kan keessi ishee akkanatti bareedaa ta'e gubbaan isheetillee waan hundaan bareeddu yoo taate bakka yoo aarteeyyuu yoo ishee teessee ilaalte jechuudha baay'ee tokko itti gammadda. Sammuun kee baay'ee tokko ofitti gammada. Bakka wayitu sitti dhaga'ama jechuudha. Dubartii akkanaa kana yoo argite haalan qabadhu siin jedhanii gara kiyyaanii. Sadaffaan immoo jaalalleen dubartiin amala gaarii filatamtuu qabdu. Sadaffaan maalidha? Yaada gaarii qabdi jechuudha. Yaada gaarii qabdi siif wanta hunda irratti si waliin jirti. Siif bakka yaada gaarii qabdi jechuudha. Siif yaada gaarii qabdi akka ati aartu inumaayyuu hin barbaaddu. Fakkeenyaaf osoo ishiin amala badaa qabaatte
ati baay'ee yaadda jechuudha. Baay'ee yaaddaa sammuun kee hagasi dhukkubuu gahaa nyaata yoo nyaachuu hin dandeessu jechuudha. Yoo ishiin yaada gaarii siin qaban wanta sammuu kee si jeequ yoo sitti himte jechuudha. Hanga garaan kee gubachuu gahee bakka dhibee adda addaa irratti kufuu ni dandeessa jechuudha. Kanaafiyyuu dubartiin akkanaa kun immoo yaada gaarii yoo si qabaatti yoo si jajjabeessiti yeroo hundaayyuu inumaayyuu dhibee kanarraallee bilisa taata ishiiniyyuu jechuudha. Ishiiniyyuu akka doktoraatitti si taatee mana kana keessatti si jiraachisuu dandeessi jechuudha. Dubartii akkana kana inumaayyuu yookiin gonkumaayyuu irraa fagaachuu hin qabdu. Maaragaa hin qabachuu qabdaa siin jedha. Jahaffaamoo dubartiin kun jechuudha. Dubartiin yookiin jaalalleen kee amala gaarii filatamtuu qabdu jechuudha. Dubartiin filatamtuun yookiin amala gaarii qabdu arfaffaa maalidha? Dandeessudha jechuudha. Dubartiin tun dandeessudha. Waan hunda bakka hin dhoofsiti jechuudha. Fakkeenyaaf osoo ati akka tasaa lafaa kaatee yookiin boota tokkotti aartee galtee yookiin wayi balleessitee bakka illoltaan jechuudha. Aarii alatti aartee galte san jechuudha. Illoltaanii wanuma ta'e gootaa yeroo san immoo isheen yeroo ati aartee jirtu san sitti hin dubbattu jechuudha. Egaa ati aarii san dabarfattee kaatee maaliif jettee haalaan egaa ati tasgabbooftee haala si gaafattee sirraa qabbaneessuudhaaf yaalti malee yeroo ati akkasitti aartu san isheenis yeroo ati aartee jirtu sanitti yookiin aarii sitti hin dabaltu yookiin akka wayii siin hin loltu jechuudha. Yeroo kan ati san arabsitu isheenis sin arabsitu yeroo kan atuyyuu odoo akka barbaadetti aartee isheen mooyyuu jechuudha hin dubbattu eegasii si gaafatti jechuudha. Yookiin mooyyuu alatti illee haa ta'u osoo waliinuu deemtanii jiraattanii yaadni kee jechuudha garaa biraa deeme yookiin dubartii biraa deeme yeroo sanillee dubartiin tun hin dubbattu akkuma namaan agarree irra si dabarsee booda haalaan si gaafatti jechuudha. Shanaffaan immoo jechuudha. Dubartiin akkanaa kun maalidha? Baay'ee tokko garaa laafettiidha jechuudha. Daftee yookiin gara laafettiidha yookiin daftee nama ariifatti. Daftee nama ariifatti jechuudha. Osoo si dhukkuballee ta'anaan nama harka qalleeyyii dhaallee ta'anaan bakka waanuma gootu dhabde jechuudha. Waanuma gootu dhabdi baay'ee tokko si rifatti. Daftii bootuma siitu hentu dhabdi hanga boogeessii bakka nama bakka waan qabdu hin qarqaarti. Bakka kan ofiisanuyyuu dhiiste jechuudha. Kan ofiisa yaani osoo nyaatallee taanaan birrillee taanaan kanuma qabdu san baastee kennuufii deemti malee bakka osuma qabdu okkasattee hin teessi jechuudha. Hin qarqaarti jechuudha. Hin qarqaarti sillee taanaan osoo ammoo ofii wal jaalattanii jirtu. Akkanatti wanti akkanaa kun naqonname dhugaarratti hundaa kanatti jettuun kun immoo dhugaarratti hundaa wanta akkanaa naqonname akkana kana rakkadhee jettee yooti bakka akka garaa ishii balleessitutti yoo himte takkittuma garaa si rifattee wanta san rakkoo san keessa jechuudha si baasuu dandeessi jechuudha. Saddeettaffaan torbaffaa mooyyuu jechuudha. Dubartiin amala gaarii qabdu maalidha? Warra waliin walitti dhufeenya gaarii qabdi jechuudha. Warra ishii abbaa ishii waan yaani faamilii ishii wajjin amalli ishii walitti gaarii qabdi jechuudha. Hin kabaji abbaa ishiitis haadha ishiitis hin kabaji. Ati mooyyuu yeroo san laaluu qabda jechuudha. Ammoo haati guddoo waan ta'eef haati guddoon kun hoo abbaa manaa ishee kana wajjin akkamitti jiraachaa jirti? Ati maal jedhama yeroo tokko haadha laalitoo ilma fuudhee minaaman akkasiisanii fa'aa waan jiruuf ati haadha ishii san laaltee akkamitti jiruun fuuldura micayyoo tana waan itti daariidhaaf barbaaduuf akkamitti waliin jiraachuu dandeenya. Kanaafiyyuu jettee ati hordofuu dandeessa jechuudha. Irraa hubachuu dandeessa jechuudha. Jaalala isaa walii qaban faamiliin kun ati keessa seentee hubattee micayyoo tana of harkaa baasuu hin qabdu jechuudha. Ishiin amala gaarii qabannaani kana kan hundi sitti agarsiisnaan of course sirriitti micayyoon tun baay'ee amala gaarii qabdi. Baay'ee amala gaarii qabdi si harkaan bahuu hin qabdu jedhani gara kiyyaan
Kana fakkaataa kun immoo sadaffaan immoo ofiin of jiraachisti jechuudha. Ofiin of jiraachisti yeroo hundaa si rakkisuu hin barbaadu wanta qabdu sanii haalaan itti fayyadamti, karoora itti fayyadamti. Dubartiin tokko wanta tokko rakkaattu qabdus kana naa biti, kana naa godhi mana jettee dhiira rakkisuu hin dandeessi jechuudha. Isheen immoo kana inumaayyuu taasuma hin jettu bakka ofii isheetti hojjettee dafqa isheetiin wanta tokko hojjechuudhaaf yookiin boodallee osoo walitti galtanii yookiin jireenya mana tokkotti godhatanii wanta ishee barbaachisu san ganaa birrikeetiin waan tokko godhachuu hin barbaadu jechuudha. Kan ishee saniin godhachuu barbaaddi kanaaf kan boruu saniif jechuudha. Abjuu ishee boruu kanaaf maaragaan hojjette jechuudha. Maaragaan hojjette of fuulduraaf yaada gaarii qabdi jechuudha. Dubartiin akkanaa kun immoo baay'ee gaariidha. Isiniin jedha barumsi har'aaf qabu kanuma hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha. Barumsi keemmoo isinitti tole like, comment, share, subscribe gochuun irraa fatinaan isiniin jedha. Ciao ciao.